Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan. Jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhu hin dagatina kallattii mangar mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Gadaan Tuulama Sadeenii marsaan 71ffaan Odaa Nabitti godaanee jira. Guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanaan qaamonni lamaanuu injifannoo labsataa kan jiran yoo ta'u kana ilaalchisuunis ibsa kennanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kenneen waxabajjii 2/2025 irraa eegaluudhaan torban lamaaf haleellaa fufteedhaan loltoota mootummaa irratti raawwataa tureen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun keessattuu mooraalee waraana mootummaa irratti xiyyeeffatuna. Mooraalee waraana mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Raayyaan ittisa biyyaallee ibsa baaseen ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennataa jiru akkasumas loltoonni isallee harka kennataa jiru jechuudhaan kibba Oromiyaatti loltoonni waraana bilisummaa Oromootii fi ajajoonni harka kennatan jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin balaa xayyaara Hindii irratti dhaqqabeen namni tokko lubbuun hafee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Oduun biyya alaa inni bira halkan edaa Israa'el Iraan irratti haleellaa raawwatteen miidhaa dhaqqabsiisuun dhagahamee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Guutuu oduu kanneen wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Gadaan Tuulama Sadeenii marsaan 71ffaan Odaa Nabitti godaanee jira. Gadaan Tuulama Sadeenii marsaan 71ffaan ardaawwan jilee isaa irratti sirna raawwachuun Odaa Nabitti godaanee jira. Godaansa kanaan abbaan jilaa baallii melba irraa fudhachuuf kan deemu gogeessi gadaa muudana ardaalee jilaa adda addaatti sirna raawwachuun waxabajjii 12/2025 ganama irraa kaasee gara Odaa Nabii seenee jira. Sadan Tuulamaa keessaa hangaficha kan ta'e Daaciin araddaa jilaa isaa irratti bobbaa qalee erga of qulqulleessee akkasumas sirnoota barbaachisoo raawwatee booda godaansaaf gara Odaa Nabeetti qajeelee jira. Jahan Bachoo miseensota yaa'ii isaa hunda qabate ardaa jila malkaa Hawaas irratti axaarrate of qulqulleessuun gara wirtuu gadaa Tuulamaa kan ta'e Odaa Nabii qajeelee jira. Akkasumas Bachoo kaasee hanga Karrayyuu daangaa Sikkoo Mandoo fi naannoo Amaaraatti akkasumas hanga daangaa uummata Guraageetti diriirfatee kan qubate Jahan Jiillee wirtuu isaa kan ta'e ardaa jila Gafarsa Kormaatti waxabajjii 12/2025 waaqa isaa kadhachuun sa'a nama eebbifachuun bobbaa qalee qe'ee alchiisa yookaan duulotti dhiifate gara Odaa Nabitti godaanee jira. Jiilleen sadan Tuulamaa keessaa kana ammatti baalliin yookaan alangeen harka isaa jirtu kana abbaan gadaa Tuulamaa Gobanaa Hoolaa keessaa dhufedha. Tuulamni sadeen waggaa darbe kana keessatti ardaa jilaa mataa isaatti sirna garaagaraa raawwatee cidha godhatee kan harki dhiigee fi garaan xuraa'ee qulqulleeffatee amna yookaan imala dheertuu akkasumas dadhabsiisaa booda gara wirtuu gadaa isaa Odaa Nabeetti dhufee jira. Guyyoota itti aanan 3 hanga 5 keessatti ammoo seerota wixinatee kan fooyya'u yookaan kan fooyya'uu qabu fooyyeffatee akkasumas kan hafuu qabu hambisee gara qe'ee ofiitti deebi'uuf akka ta'u abbaan gadaa Tuulamaa Gobanaa Hoolaa himanii jiru. Akka abbaan gadaa Gobanaa Hoolaa jedhanitti Odaa Nabee bakka walgeettii kanatti Tuulamni dharraa hanga Gincii Ejersa Laaftootti daangaa naannoo Amaaraa hanga daangaa saba Guraageetti jiru cufti walgahee tokkummaa isaa kan itti cimsatu akkasumas kan dabee itti sirreeffatudha. Korma qalee meendhicha kaawwatee wal eebbisee hanga waggaa dhufuutti nagaa dhaammatee wal bira deema jedhee jira. Haa ta'u malee hanga baallii wal harkaa fuudhinsi gogeessota gadaa melbaa fi muudanaa jidduutti achuma Odaa Nabitti raawwatamutti
ganna tokkoof seerota odaa nabitti amma qaacceeffaman kana irratti mari'ataa turu jedhamee jira. Heerri waaqa fi malkaa caffee dongoratti ni raggaasifama. Seerri waliigala kan muudanni tuulama sadanii ittiin bulchu caffeetumatti waggaa dhuftu kan dhangala'u ta'a jedhamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola deemaa jiru kanarratti qaamonni lamaanuu injifannoo argataa jirra kan jedhan yoo ta'u gama mootummaatiin ibsa baafameen injifannoo argachaa jiraachuu ibsuudhaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa godinaalee Gujii fi Booranaa keessa waggootaaf socho'aa turan harka kennatu ibsa baaseen ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee gama isaatiin ibsa kaleessa miidiyaa hawaasummaa X irratti maxxanseen wal waraansa torban lamaan darbaniif fufteedhaan loltoota mootummaa gidduutti taasifamaa ture loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun akkasumas meeshaalee hedduu irraa hiikkatuun bakkoota garaagaratti injifannoo gurguddaa argatuu ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kaleessa baase kanaan wal waraansi waxabajjii 2025 irraa eegalee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti godinaalee garaagaraatti keessattuu giddugala Oromiyaa lixaa kibba Oromiyaa kibba baha Oromiyaa godina Wallootti akkasumas bakkeewwan birootti gaggeeffamaa tureen loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo gurguddaa galmeessaa akka ture ibsee jira. Keessattuu mooraa waraana mootummaa hedduu irratti xiyyeeffannaa taasifameen haleellaan raawwatamaa tureen mooraalee waraana mootummaa hedduun hojiin ala akka ta'anis ibsee jira. Raayyaan ittisa biyyaallee gama isaatii ibsa baaseen loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennataa kan jiranii fi harka kan kennatanis hidhannoo guutuu wajjin jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru ammas akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilatti har'a barraaqan haleellaa kaampii waraana mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Gudayyaa Biila bakka addaa Zangii jedhamutti kaampii waraana mootummaa argamu irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasises himee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan adabee baay'illee akka booji'ee fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikkate akka ta'e odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Dabalata oduu kana akkuma nu ga'een isin hin geenna. Oduun inni biraa zoonii giddugala kibba lixa Shaggara aanaa Toletti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa cimaa raawwatuun injifannoo gabbataa argadhe jedhee kan ture isin hin geennee turre dabalata isaa qabna. Waxabajjii 2025 aanaa Toletti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa irratti raawwate kanaan loltoota mootummaa 35 addunyaa kanarraa yoo godaansisu 25 immoo madoodhaan adabee 2 harkaan qabee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatee jira. Balaa xayyaara Indiyaa irratti dhaqqabeen namni tokko lubbuun ba'uun dhagahamee jira. Imaltoota 242 ol ta'an keessaa reeffi namoota 204 funaanamuun himamee jira. Namni lubbuun hafe lammii Biriteen yoo ta'u foddaa xayyaarattiin uttaaluudhaan akka rabbi isa baases dubbatee jira. Yeroo balaan irratti dhaqqabeetti xayyaarichi kan kufe mana barnoota fayyaa itti baratan irratti yoo ta'u balaa kanaan barattoonni 50 hanga 60 ta'an miidhamuun kan beekame yoo ta'u barattoonni 5 eessa akka gahan kan hin beekaminii fi barattoonni 2 immoo kutaa yaala cimaa ICU keessatti yaalamaa akka jiran himamee jira. Akkasumas firoottan haakimoota yeroo sanatti achi turanii hedduun eessa akka gahan hin beekamne. Balaa dhaqqabe kanaan addunyaan dhaamsa gaddaa dabarsitee jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi gamtaan Afrikaallee qaamota dhaamsa gaddaa dabarsan keessaa isa tokkodha. Oduun itti aanu kun oduu cabsaadha. Israa'el wirtuu nikuleeraa fi ajajaa waraanaa irratti xiyyeeffatuun Iraan irratti haleellaa raawwattee jirti. Israa'el wirtuuwwan nikuleeraa fi buufatawwan waraanaa irratti xiyyeeffachuun Iraan irratti haleellaa kan raawwatte yoo ta'u haleellaa Israa'el raawwatte kanaanis saayintistoonni nikuleeraa Iraanii fi hooggantoonni eegduu warraaqsa Iraan Revolutionary Guard kan jedhaman ajjeefamuun gabaafamee jira. Haleellaa Israa'el raawwatte kanaan hoogganaa eegdota warraaqsa Iraan kan ta'e Hossein Salmaanii kan jedhamu ajjeefamuunis himamee jira. Erga Israa'el haleellaa raawwatteen booda Iraanis itti dhaadattee jirti. Hoogganaan ol aanan
Iraan Israa'el hiree hadhaawaa dhandhamuuf jirti jedhee jira. Gara biraatiin immoo hoogganaan UN haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwatte balaaleffachuudhaaf of qusannaa ol'aanaa fi waamicha taasisanii jiru. Hoogganaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN baha jiddu galeessaa keessatti of qusannaa ol'aanaan akka jiraatuuf gaafatanii jiru. Haleellaa Israa'el iddoowwan nikuleeraa Iraan irratti raawwattes balaaleffatanii jiru. Barreessaan ol'aanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guteres bakka bu'uudhaan kan dubbatan bakka bu'aan isaanii Guteres yeroo mariin Iraanii fi Ameerikaa jidduutti gaggeeffamaa jirutti haleellaan Israa'el dhaabbilee nikuleeraa Iraan irratti raawwattu yaaddoo addaa qaba jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.